jennaan isinitti lee jedhu. Nasis. Eesh. Akka gootu wannan baluu qabdu waa'ee keetiin dubbannu jechuudha. Waa'ee keetiin dubbannu ati miidhamnee situ isii miidhee in sobda siin jechuu gooti miti. Ma hubadhu. Isan dubbannaati. Geessee isaa walitti finnee dubbanne yeroo qaane yoo balleessaan si ta'e situ raggaxama yoo isii ta'e isii Mobeekoo an waa'ee ijoolleedha malee isiitti dhimma hin qabu. Waa'ee ijoolleeti. Kanaafuu sabal sabrii godhadhu. Abshir. Eesh. Abshir. Ijoollee fidii gorsi. Eesh. Ijoollee gorsi obbira kaayitiin. Namni bira hin jiru? Kunoo. Namni bira hin jiru? Nama tuyyi dhufteetti Addis Ababaa jirti jennaanis akkanee deemanaan Suudii jirti hundaa uffatas isiniifan ergaa jetteetti ishee Ergideetti uffanni gaatiraa uffanni gaatiraa jira galeeraa. Okay, mega mucaa keetti qabmeene. Akkuma nyaatan ii mul'ataa jiru dubbisa. Sumaa mul'ataa jiru dubbisa. Sumaa mul'ataa jiru dubbisa. Eesh. Lamman keessa nu mul'adha ijaan waa dubbataati. Maqaan keenya inni Habiibi. Jeelaan. Jeelaan. Haadha kee moo abbaa kee na jaallattaa? Haadha koos abbaa koos. Dhugaa moo? Wallaahi. Jeelaan. Sobni ta'a. Soban jaallattaa? Soba dubbachuun jaallattaa? Hin jaalladhu. Sobni ajaa'iba moo gaariidha? Ajaa. Sobuun ajaa'iba. Ibiddaan nama gubaran. Ash. Haadha kee maaliif jaallatta? Haadha kee maaliif jaallatta? Haadha koo gatii sinna deessiif. Eeyyee gatii si deessiif. Gatii namni kafaltee si deessiif. Ash. Ulfataate garaatti jala sagal si baattee boossee beeloftee anatu beeka haadha kee. Si galee? Ani fira baabaa keetiiti ishii nan beektooti. Fira keetiyaan fira baabaa keetiiti ishiyaan haati kee hinqamtee beeloftee dheeboftee hojjettee garaatti si baattee galee garaatti si baattee atin argine garaa keessa jirta waan isin taate kuftee kaate hidhuu jettee agaruu fi bultee atuun naatiin bultee waa meeqa taatee jechuudha atin argine yeroo sana garaa keessa jirta waa danuu si wanta akka haadhaa biyya lafaan jiru biyya lafaan nama haadha isaa jibbu rabbii ibiddaan guba dhageessee kanaafuu wanni akka haadhaan jiru namatu iyyuu beektaa sila maaliif ati abbaa kun jaalladhaa maaliif jette ati haadha kee dhiifte natti himme. Gatii sinna badde na jalaa baddeef. Lakkiin banne siin jedhe kan kun abbaan kee sitti miti namatu sobee abbaa keetti dawwalee walitti buusuu jedhee haadhaaf abbaa kee irraa fageessuu jedhee itti bilbilee haati ijoollee kana Addis Ababaa keessa baddee jirti jedhee itti hime malee isiin hojiidhaaf deemte malee Addis Ababaa keessa bashannanuu hin deemne ishii namatu sobe. Gurbaa tokko xawulaa maqaan isaa xawulaa jedhama. Xawulaa maqaan isaa xawulee jedhama. Xawuleetu sobe. Abbaan keessa waan balleessine haati keessa waan balleessine ishii. Otoo fi jibbii ta'e otoo si gattee badde. Akkamitti uffata babbareedaa akkanaaf itti si ergiti. Akkamitti uffata natti kennitu. Shurraaba bareedaa, fuula bareedaa, hammaa bareedaa akkamitti si bitti otoo si eebbite. Haati keessa hin jibbine si jibbuu si dandeessu ishii. Si dahuufis jecha si guddisuufis jecha si dahuudhaafis si guddisuufis namni gatii kafalee haadha keetti jalqaba. Dhageessee? Waa'ee keessanii haati keessan hin boossi ijoollee koo yaade jedhaa jirti. Hin mifti. Yoo rabbi jedhee hojjettee yeroo isin mana isinii bittee maa jettee gaafa dubbisi. Mukaa dubbatan dubbata.
Mee akka jettu jeelaan haadha keetiin sin jaalladha haadha koo Saudi Arabiyaa jirtu sin jaalladha rabbi nagaan si haa fidu nuu jiraadhu si jaallannaa jedhi mee haadha keetiin dhaggeeffatte ajalatee si dhaggeeffataa jedhi. haadha kee gammachiisi mee haadha keetiin sin jaalladha si yaadeera kottuu na argi haadha koo jedhi dhaamsa dhaamiif dubbadhu. Jadi me. Jadi. Sinjaladha haadha koo siyaadeera kottuu na laal. Kasi ilaalti bakka hin dhageessi sagalee gara hin dhageessi dhuftee si argisiisi. Wanta akka haadha namaa ta'u hin jiru ijoollummaadhaati ijoollee waan taateef malee wanta akka haadha namaa ta'u hin jiru haati namaa fayyaa taateef yoo maraa fi taate namaaf jiraatteef haadha hin gaddisiisin. Yoo abbaan keetii fi haati kee wal lolanii ati waan si gachuun qabu shi ati waan si gachuun qabu shi hin gashi jaratu wal baree jaratu wal fuudhee ati haadha koon jaalladha abbaa koon jaalladha haadha koon jaalladha abbaa koon jaalladha haadha keeti jaratu wal rakkisee wal lole malee haati kee yoo abbaa kee jibbite sin jibbine haati kee abbaan kee yoo haadha kee jibbe sin jibbine ati haati kee si jaallatti abbaa kee si jaallatti maa sin galchise wanti galchin jiru sammuutti qabatu sammuu gorsa koo kan yoo haadhaaf abbaan kee wal lolani wanni ijoollee galchuun jiru shi akkas kutaa meeqa barattaati? Kutaa meeqa baratta? Hin baradhu mucaan guddisaa. Mucaa guddisaa? Abbaan kee? Hojii oola. Mucaa guddisaa harkatti? Maaltu kubaara? Maaltu kubaara fi? Qufana qabi. Engana mansa mucaa koo san gafaa fudheen qaxxitaa gaafan jimmaan isiidhaa dhufe guyyaa arfaffaatti gaafananii Addis Ababaa dhaqu ijoollee sigimoof gaatiraadha. Keentarii kan jiranus ayyarxeenaas kan jiran. Kan isee taqabbale Najjuu Huseen jedhama. Mucaa amma bira jiru kana. Firasii eeyyee achiin taqabbalaniiru beergi akkanaa dhuftee bulteetti beergi akkanaa bulteetti naan jennaan guyyaa 12 mucaa koo qabadheen wallaahi billaahi atis ana ragaadha eda ilaaltetta mucaan akkanitti dhukkufataaru bokkaanii fi qorrachitti dhayanii erga gaafa sanaatii oliin kaanii inuma ciisa deebiin dhufe gale deebiin gaafan dhufe gale jedhu iseen maatii bira dhaqxeetti nan dhagaan maatiitti dawwalee jennaan silkiin obboleessii silkiitti kennee sarga laayinaatti sohaa sarga laayinaachuu yaalluute zimbalaa fi niyaas makkalaakayaa moonii rassaa hin dinaan jedhe achumaan sagalee si dhagayeera hin wacama hin sirbama sagalee si dhagayeen bakka dhiise achi ol deebi'een waan ongur dhabeen ofirra deebi'een jimmaan galeen taa'e hamma kana immoo jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin ijoolleen sigimoo jiranus ijoolleen gaatiraas kan biyya laa jirtu hundisi inuma naa barreessiti kan isii ittiin haasee kee naa barreessu jira kunoo kaa jirti akka kana naan jedhee garuu jechuudha uffata ijoollee torbee booda dhuftee fuutaa maqaa keetiin hin galchaa ani galaan jiru naan jettee ishii egaa rabbi si haa eegu rabbi si wajjin haa ta'u jedheen cufadhe isa malli kun natti malamu hin barree ergan tanaan baree loliisa tokko immoo hin qabnu maal gidduu kanaan maaltu dhalate
jedhee inuma na dhibee. Silkii immoo jechuudha isuma biyya laa jirtu kan naanaasa'uu kan isin kortu deemtee ji'a sadiiti. Mucaadhuma kana mucaa kanaa fi Samiiraadhaa ta'anii guruupii irratti isa jarree haasaan nan argamisiin jiraan. Garuu anaan biiziidhaa hojiidhaa hojiin na cinqe wallaahi ijoollee siituun dubbisiin kan isin guyyaa 3-4 teessuu jirti. Garuu immoo miseenjarri onlaayinii guruupii albaafama. Seeras wanta hin jedheen gusiinsa. Garuu jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Dhufeen jimmaan galeen taa'een isin jedha. Kita seram biasa. Hello. Hello. Mube sagaling ko nakama? Nagama mo siya, nagama. Muslima. Kita sera aku? Hindi pa, wala. Kaya ganit tayo mo. Siapa kada mau mani? Wala mo, hindi ko na tayo lang. Muba sagaleen kan jiru bar kan taate hin jiru. Kan kita sera mau hasawan, muiti goda kanatti bakkaat. Dhaggeeffataan tu Moitiin godhana shabakaadhaan itti fakkaata. injiru na bira sagalee waa tokkoyyuu. Abirish Oo. obboleetoo fixattee sagaleen koo jira ijoo warri jallee. Fixadheera mubeen koo doktorri koo eessara? Neetworkii takka biratti fakkaata ta'a. Kootii inni jiru. Neetworkii baasanii Kala ta'a abirishuma itti qabadhu. Ofitatte itti qabadhu mubeen achi gaafatu. Okay. Mube sagaleen kee hin jiru.